سني ساعتي وجه اوكي نور الدين كوتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديفا مكايو سن ريفا تشيف نلي أرجتاني نوت بالبلما توري بالبلو مسان كل فنة بيلما ولين كبر نرت سنت دوفو في أدوما كمنا سن الرين بنة أسمان يو نوت ريفا أفوت لله سن جيشو أفوت لله. Aye yaada kiyyatti hojii galu egaa ka namni nu ergeessini ergaa keessan fudhannee ganama walii bilbilleeti kaane konkolaataa lamaan deemne nama sadii adda addaan deemnan aleenitti wal geenne aleen yoo wal geennu maal goona waajjira poolisii deemna ka jedhu irratti galgala kallattiin kaayamee jira. Kallattiin kaayamee Tuulama keessa Jimmaan keessa Harargee keessa kaayamee jira. Akkaataa kaayame sanii namni nu dhufuu qaba. Marre isaan illee nama nungoone maal gochuu qabna liivii seenuu qabna ayyee Nuraddiin liivii nu seen haya hin seenee akkaataa kanama argitan san inni dubbanne marre Tuulamni dhufanii nullee ka barbaannu Tuulamaa fi Kaliifotti sheer nu godha siifan sheer nu godha ganni sheer nu godha jechaa turre egaa rabbi isa ulfeessu Tuulamni nu dhufanii jennaan baay'ee aaran galgalallee barbaannee dhabne ammallee barbaannee dhabne yaa Oromoo isinuu Oromoodha. Oromoon akkana yoo akkana ka ta'u taate yoo wal jala kalaalu taate kubbaan biraati isinuu qaama nafa mucattii kanaati deemaa qulqulleessa yaada jedhu isaan kaasanii jennaan hayyee jennee mucayyoon wayii caaltuun naa bilbiltee anin dhufanaan jettee maarreen al'een jirraa koottu jedhanii bakka jirullee itti ture no caaltu miti amiin hin yaadadhu bilbila keenyaa ergi jennaan bilbila kiyyallee itti himee achitti dhufuu dandeetta waan jiru hunda hin qulqulleeffanna jedheeni isiin hin dhufne akka carraa ta'ee maaliif akka haften beeku tabirallee raasalkee marraanaa dawwaltee turte hanga madaamii ofii na dubbisiisuu geettee madaamillee na dubbisiifnan anis akkas jedheeni dhugaa jiru itti hime waa'ee du'a mucattiillee itti hime mucayyoon fira mucayyoo duutee akka taate itti hime reeffa san barbaacha yaada jedhu kaafnee jechuudha. Poolisitti paaspoortii isa waan kenneef hanga xumuratti na fuudhanii deemanii iddoo sadii na geessanii na qoratanii akkamitti dhufuu dandeettanii maal mucayyootii yaada jedhu hunda kaasanii jechuudha. Nutis firooma rileeshinii qabdanii bileed rileeshinii qabnu ani ollaa mucayyootii manni kennaa fi manni isaanii bitamaa fi mirga akkana fageenya addaan hin qabu yaada jedhu itti kaasee anis akka isaan narraa fudhatan taasisee narraa fudhatanii ayyee isiin kiristaana isiin maseeyidha ati musliimaa naan jedhan biyyi keenya ollaan keenya gariin musliima gariin kiristaanaa akkasumaa jedheen beekamaadha. Egaa hin beekta abbaa beekta hin beeka abbaa maqaa naan jedhanii abbaa maqaa hin himee obboleessa abbaa naan jennaan Mr. Ibaluma jedhee maqaa dha'ee jechuudha yeroo sanii. Ayyee gaarii naan jedhanii namni waan kana sochoosaa jiru hin jira maal gochaa dhuftarree naan jedhan. Wallaahi quban qabnu waan biyyarraa naa bilbilanii waajjira poolisii naannoo san jiru dhaqee qulqulleeffadhu naan jedhanii yaada jedhu kaasee ayyee silaa dhuftee jirtaa akkamitti beekuu dandeette jaarsa qabdii naan jedhan hin qabdu ani hin beeku ani biyya kana waggaa 7 as keessa jira mucayyoon bahareen turtee Beerut bahareen hin beeku biyya san irraa as dhufte erga dhufte ji'a 3 waggaa 3 wal as keessa jirti waggaa 3 walii kana na dubbiftee hin beektu ana kanaa bilbileetiin waan kana natti hime warra isiiti jaarsa isii as jira ka jedhamellee ani hin beeku ka process godhaa jiru jaarsa isiiti waan naan jedhanii jechuudha. Ayyee bilbila isaanaa kennuu dandeettanii yookiin maqaa isaanaa himuu dandeettanii bilbilee qulqulleeffadha abbaa warraa ishii kana jennaan bilbila isaallee siin kenninu maqaa isaallee sitti himnuu naan jedhan maala seerri eeyyamuu naan jedhan ookee jedheen bilbili naan jedhan siifan dhageeffataa turte hanga dhumaatti dhimoodhaan naa dawwalaa turte waan ta'eef jechuudha. Bilbili naan jennaan bilbila duraan cufate irratti bilbila jechuudha bilbila Itoophiyaa na laalaa ture waan ta'eef bilbilli cufaa jira hin qulqulleeffadha jennaan maarree deemiiti qulqulleeffadhu koottuu naan jedhan. Hayyee mucayyoon tuni akkamitti duute eessatti duute yaada jedhu kaasee gaafate. Mucayyoon kan duute alheer keessatti magaalaa Aleensan keessatti duute mana madaamii keessatti duute
istoorii seente offanniftee yaada jedhu kaasan hayyee guyyaan isiin duuti kun yoomillee jedhee gaafadha. Akkuma asirraa gaafatamaa turetti waan beekuuf waan isin nu gaafattanis waan beekuuf jechuudha. Guyyaan isiin duute roobii sa'aatii 6 fi daqiiqaa 20 magriiba duraanaan jira. Roobii gaafa guyyaa 8 guyyaa roobii sa'aatiin 6 fi daqiiqaa 20 irratti lubbuun isii bahee poolisiin dhaqee fuudhee. Hayyee amma maal godhuu qaba ree an amma bakka isiin jirtu reeffasiisan dhaqee ilaaluu qabaa jedheen. Hayyee waajjira poolisii hospitaala isiin jirtu san lookeeshina nuu kennanii dhaqaa nuun jedhan. Jalqaba hiilii poolisii isteeshinii dhaqe. Lammaffaa alheer poolisii isteeshinii nu ergan. Sadaffaa bakka mucayyoon reeffi jiru nu erganii jechuudha. Walumaa galatti maarree nu eeggadhuu jedhan amma ID kiyya narraa fuudhanii bilbila kiyya narraa fuudhanii si bilbilaa jaarsa ta'uu fi jaarsa ta'uu dhabuu kana nu qulqulleessi maal baati nu qulqulleessi naan jedhanii hayyee anillee isinii qulqulleessaa warratti bilbila jedheeni bilbila warraa hin qabda hin qaba jedheeni akkaataa kanaan addaan gallee isiniin jedha yaa jama dhugaan kana dhugaa mucattii rabbi haa baasu akka kana oola. Baay'ee gaariidha. Kaliifaa koo chaarjii kiyya irratti dhaabbataa too jira. Burqaa fi kaliifaa asuma naa turaadha. Siifan immoo waan itti dabaltu hin qabdi. Siifan mee ati maal jetta? Tokkoffaa immoo abdiinis silaati kaliifan abdiirraas sabboonarraa waan gaafachuu qabu baay'eetu ture. Sabboonaa sanyii Jawaar waan gaafachuu qabu sila baay'eetu ture nan dhufaati na eegaa jettee deemtee isa mana banatti isa itti deebina. Amma kallattiidhaan garamitti deebina? Amma naaf jara kana ol nu dhiistanoo amma naaf jara kana ol nu dhiistanoo rabbii yesuus addaati. Amma kallattiitti nu deema gara dhugaatti. Wallaahi dubbii balleessita malee dubbiin tolchitu dhiisi qoyal tokko. Dhugaatti. Naaf jara kana ol nu dhiisaa piliis uummanni kun laffe oolee afaan goggogaa oolanii hospitaala poolis isteeshina 3 fi hospitaala namni dhaqee Gaza isaanii baasaa oolanii laali. Amma isa kana akkasumatti dhiisati siifan dubbii harkaa qabdi. Siifan dubbii harkaa qabdi. Lakke siifan hin geenye absi muud godhadhu xiqqoo absi siifanis hin geenye tartiibaa waa gaafanna. Abboon xumuranne kooyi ila jarana hin xumuranne dhiifama. Dheeratee absi xiqqoo haasoo keessatti hin himtani. Jechuun akka dubbiidhaan booda isinii tolu. Naafata tumee dhiisaaf Nuuraddiiniif kana Nuuraddiin fitadhu abiibi. Ayyaa fitadhu ayyee. Egaa achii gallee booda si bilbila sa'a 7 naan jedhanii osoo sa'aatiin 7 gahin natti bilbilan. Natti bilbilanii naanaasan eessa jirtaa koottu naan jedhan. Naan jennaan ajmaan gahee jira. Amma ajmaan keessa jiraa jennaan daqiiqaa 30 booda mucaan hin dhufa. Dhufuu dandeettaa naan jedhan. Daqiiqaa 30 osoo hin taane lafti ajmaanii fi dhaleen addaan fagaata. Organama dhufuu jedheen. Hayyee mucaan haa dhufu yoo mucaan as ga'e daqiiqaa 30 booda as ga'e mucaa gaafannee waan jirru sitti himnaa naan jedhan. Hayyee jedheeni bilbilaa gammaanatti hin bilbilee jechuudha. Awwaa amma bulteerra mataan bule. Meenaa fayyara kan ol nu dhiisaa gaafas booda walitti isin gadhiisa silaa waan barbaaddan gaafattanii hangaanan irraa quufu wayin na keessa jiraana dhiisa. Nuuraddiin ulfaadhu galatoome obboleessa kiyyaa haqa mucaa tanaa baasuudhaaf halkanii guyyaa xaartanii akkana waan hedduu godhuu jirtan kanaaf galatooma. Mee duba namni bilbilli siitii fi wanni kun amma gaa informeeshina guddaa jira akkaataa mucaan kun itti duute mana madaamitti akka ta'u adda baafannee jirra. Guyyaa taate adda baafannee jirra zaa wajjiniin jechuudha. Eessa akka jirtullee adda baafannee jirra. Eenyu akka jala deemaa jiru namni akka abbaa mana sii godhee akkanii fi piroosesii biyya galuudhaaf jala deemaa jirullee isin irraa barree jira. Abbaa ta'e hin barani malee. Fakkeenyaaf asitti amma namni wanni nama hundatti gaaffii ta'u jiru ati amma piroosesa kana abbummaa fudhachuu ni dandeessa waan takkaa sirraa hir'uudha malee bilbila faamilii siisanii sirraa hir'uudha. Takka faamilii sii bilbiltee ummaan siitii fi abbaan sii lubbuun jiraatan firrisii nuti gurbaa kana bakka buufannee hojjan gurbaa piroosesa godhu jiru san hidhuu dandeessa. Si galee yoo